yeroo baay'ee bultoon kan madaalamu dhiironni jabina hojiitiif qabaniin osoo hin taane haadha warraa isaanii maatii isaanii kunuunsuu fi yeroo isaaniif laachuu isaanii. Anaaf garuu akkas miti. Anaaf abbaa warrummaan isaa kan madaalamu amalanni hojiidhaaf qabuu fi jabina isaati. Hammam akkan isa jaalladhuuf isa kabaju akka baruun barbaada. Akkan isa hubadhu fuuldura keessanitti ibsuufi. Haala kanaan maal dhiironni kan biroos jiru jechuudha. Maaliif hiriiraan hin dhufan? Ana maal la dhibe? Ani kana booda dirqamni dubartii tokko kanatti sossobuu fi kanatti mariisuuf hin jiru. Afachu qacarriin koo barreessitummaa irratti malee dubartii hoogganaa baasuu fi galchuudha miti. Galatoomii gooftaa koo. Hangaasitti waan geggeessiteef. Anaaf hojii koo kan barbaadan shamarran tokko ofii isaanii haadha warraa of fakkeessanii as dhufan. Hojiidhaan alaana waliin walitti dhufeenya tokko illee hin qaban. Xiyyeeffannoo haatuuf qofaadha. Wanti biraa tokko illee hin jiru. Maarree kana natti himtu? Beek. Waa'ee kee waan hedduun dhagaa. Beek. Bu'aan qorannoo keetii da'uu akka dandeessu agarsiisa. Faallaa isaatiin garuu obbo Bakuraa bu'aan qorannoo keetii dhala godhachuu akka hin dandeenye agarsiisa. Baay'een gaddaa obbo Bakuraa.